Galtuu kabajamtoota daawwattoota koo guyyaa har'aa kana immoo kan nuti ilaallu akkamitti viidiyoo keenya slow fi fast motion gochuu dandeenya kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Slow fast motion kunis yookiin immoo akka viidiyoon keenya suuta jedhuu fi ariifatu gochuu saa maaliif barbaachise kan jedhuu fi yeroo baay'ee viidiyoo keessatti akkuma argitanii wantoota viidiyoo bareedaa tokko hojjechuudhaaf sochiileen kun lamaan iyyuu barbaachisoodha jechuudha. Maaliif iddoo itti isin barbaachisu waan qabuuf iddoo tokko tokkotti fast gochuun iddoo tokko tokkotti immoo viidiyoo keessan slow gochuun isin barbaachisaa jechuudha. Kanaafis har'a mala salphaatiin kanadha kan isinitti agarsiisu jechuudha. Normally kana gochuudhaaf viidiyoo keessan fidattu. Erga viidiyoo keessan filattanii fakkeenyaaf viidiyoo isa iddoo kamiidha kan isin slow gochuu barbaaddanii akkasumas immoo isa iddoo kamiidha kan isin fast gochuu barbaaddanii isa baruu qabdu. Fakkeenyaaf viidiyoo kana normally viidiyoo akkasitti adeemu kana yoom fast suuta jechuun barbaachisu yookiin immoo slow motion isaa irratti gochuun barbaachise fakkeenyaaf iddoo kanatti ture viidiyicha nan kutaa. San erga viidiyoo sana kuteeti viidiyoo kana mala salphaatiin akkamitti immoo slow motion gochuu danda'a kan jedhu right click irratti gootu jechuudha. Right click irratti gootaniiti speed and duration kana keessa galtu. Speed and duration kana keessaati fakkeenyaaf slow gochuu waan hin barbaadeefani iddoo kanatti hunda isaa balleessitanii yoo barbaadan fakkeenyaaf 0.3 yoo galchitan tokko gadi jechuudha speediin isaa. Gaafa speediin isaa qannasu yookiin immoo gaafa speediin isaa gadi bu'u viidiyoon sun hin dheerataa. Gaafa viidiyoon hin dheeratu immoo akkasuma maal ta'a viidiyoon sun slow ta'a jechuudha yookiin speediin isaa gadi bu'aa jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf gaafa okay jedhu bifa kanaattidha jechuudha kan inni jijjiiramu. Kanaaf suuta jechuudha. Suuta kana viidiyoon sun kan inni adeemu. Kunis wantoota garaagaraa hojjechuudhaaf baay'ee isin barbaachisa. Mala salphaatiin jechuudha. Haala kanaatiin slow motion hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Fast motionis hojjechuun salphaadha. Speedii barbaannu manage gooneenaan innis ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo isa kana immoo iddoo kanaatti fakkeenyaaf normally viidiyoon sun kana ture. Viidiyoo kana immoo slow motion osoo hin taane fast motion goona jechuudha. Normally kun viidiyoon isaa normalidha. Inni isaan malaan artan kun viidiyoon normally play ta'aa jirudha. Viidiyoo kana akkamitti ammoo viidiyoo isa kana immoo fast motion gochuu dandeenya yookiin immoo viidiyoon sun akka daddafu gochuu dandeenya kan jedhuun ilaallaa jechuudha. Iddoo kanatti citaa waan ta'eef kanatti kutna. Then erga iddoo kanatti kunneeti viidiyoo kana gidduu right click irratti goone speed and duration kana keessaati speed isaa dabalaa jechuudha. Fakkeenyaaf 5 times speed sana yoo daballe iddoo kanatti secondii keessaniin 13 irra ture. Viidiyoon kun duration isaa secondii 13 ture. Gara secondii 13 gadi buuse. Dura 13 caala ture jechuudha. Then amma yeroo ammaa kana play gaafa ta'u kun akkuma argitanii daddafeeti jechuudha. Viidiyoon suni na mala salphaa kanaatiin viidiyoo sana daddafsiisuu yookiin immoo suuta jechiisuu ni dandeenya jechuudha. Maaliif viidiyoon keenya suni nu fayyadaa iddootti play gochuun akkasumas immoo slow motionis fast motionis waan nu barbaachisuudhaaf viidiyoo irratti jechuudha. Mala salphaa kanaatiin hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf speed isaa akka garaa keenyaatti manage gochuu dandeenya. Amma garaa keenyaatti jechuudha. Kanaaf kunis speedii waan viidiyoo keenyaatiif baay'ee isin barbaachisa. Mala salphaa kanaatiin viidiyoo keenya slow motionis fast motionis gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf mala salphaa kanaatiin gochuu ni dandeessu. Akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Yaada keessan komentii keessatti kaa'uun dagatinaa. Wanti ittiin dabalama jettan wanta isin hin galle komentii keessatti yaadas laachuu barbaadan komentii keessatti barreessuu dandeessu. Baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Warri subscribe hin goone subscribe gochuudhaan miseensa YouTube kanaa ta'a. Nagaatti.